Irrandee kaayyoon qabsoo Oromoo sadarkaa Itoophiyaatti mootummaa sabaaf sablammoota Itoophiyaa fakkaatu. Maali mootummaa sabaaf? Jeequmsaa fi rakkoolee sooshaal miidiyaa kanarratti gamanaa fi gamas deemaa jirtutu akka malee nu gaddisee callisuufis nu dhibee dubbachuufillee if eeggachaa dubbachuun dirqama waan ta'eef maaliif waa tolchinattis waa balleessuun akka nurraan argamne jechuudha. Gabaasuun jechuu barbaadu obboleessa kiyyaa Khadiir Martuu bilbila keetillee si bilbileetiin dadhabee bilbila duurillee si bilbilaatiin hin kaastu bilbila haaraallee kalammadaa haadha manaa keetii haadha sabaa irraa hin fudhadhe sunillee si bilbileen ture hin kaastu isillee akka nama manguddootti mee yoo si dhagahee jennee isillee gaafanne isilleen akka nuun jettetti gaa obboleessa koo Khadiir Martuu abbaa manaa kiyyaa sooshaal miidiyaa kanarratti waan jettuu fi waan guutuu kana dhiisillee jennaan guutumaa guutuutu sooshaal miidiyaa kana waliin dhiisaa haganaan jedhu takka ani waa takka illee hin barreessu hin dubbadhu haganaan jedhu takka nutti illee himte haa ta'u garuu eegas booda illee kunnoo wantoonni ati barreessitu wantoonni ati jettu waan sin madaallee waan sin fakkaanne jechuudha. Kanaaf gaa nuti akka obboleessa islaamatti hawaasa keenya keessatti burjaajii uumaa waan jirtuuf rabbi sodaadhu irraa dhaabbadhu sin jenna. Burjaajiin sababaa keetiin wal qoodiinsi, wal arrabsoon, wal jibbinsi gamanaa fi gamasii sababaa keetiin waan argamaa jiruuf. Osoo sila arraan tanaa si bira jiraadhee telefoona san sirraa hin fuudha. Waan feetiin aboota malee. Yeroodhaaf osoo telefoona guututti ofirraa dhiistee sooshaal miidiyaa fayyadamuu dhiistee. Dirqamaatu narra jira dubbatuun. Maaliif eega sooshaal miidiyaa irra waliin jiraanne fuula rabbii duratti obboleessa keessaniif maal gootanii jee rabbi nu gaafata. Unsur akhaaka zaaliman aw mazluumaa jee rasuulli sallallahu alaihi wasallam. Obboleessa keessan kanama miidhaa jiru harka qabaa jee rasuulli. Miidhamaa jirus miidhaa jalaa baasaa nuun jee dirqama nurra jira. Dirqama amantii nurra jira. Dirqama nuti hundi irraa itti gaafatamnutu jira jechuudha. Kanaaf viidiyoo kana osoo hin jaalatin osoo hin fedhinin gara dalagaa osoo deemuu qabuutiin gattaa'ee farraa akkuma agartan hedduu sooshaal miidiyaa irratti laayivii dhufee dubbachuu hedduu baay'ee tokko xiqqeesseetiin jira dhugaan isinii maaliif dirqama hedduutu natti dhummaate jechuudha. Kanaaf an akka obboleessatti wanni si gorsu mee sooshaal miidiyumaa kanarra hafuura fudhadhu boqonnaa fudhadhu fayyaan ta'ee guddoon maqaa rabbii si kadhadhaan fayyaan ta'ee guddoon yoo ati gartee hara galfattee zikrii gootee istighfaara gootee gara salaataa fi soomana keetii ibaadaa keetii yoo deebite qofa dhugaa jirtuun siimaan hara galfannaan kee gammachuun tee milkiin tee gara rabbii deebi'uu qofa dhiisi kabajaa ummanni kun sii qabu osoo beete guyyaa tokko silaa wanti ati asirratti barreessitu tsaaftu hundinuu marraa 10 itti yaaddee obboleeyyan keetiin mari'attee dubbachuu fi barreessuullee akkasii barreessa sila. Uummanni kun gaafa ati dhukkubsate hagam takka haga sii rakkate osoo beete Oromoon guutuun gandaa fi kutaan osoo hin je'in sablammiilleen osoo hin je'in jechuudha. Amantiidhaan osoo waliin qoodin uummanni Oromoo akka Oromootti sabaa salmuun akka sabatti akka Itoophiyaatti akka namatti jechuudha akka namoomatti lubbuudhaan nu hafaa jaanii obboleessi keenya jaanii si rakkachaa turan. Si waywaataa turan sirri na dhaggeeffadhu namni galata namaa beeku ummata ofii dhiifama gaafatee waan ummata ofii fayyadu hawaasa ofii fayyaduuf hojjetaa jechuudha. Na dhukkubaa jettee himatee jirta namni dhukkubsatu duuba akkana gaafi namni dhukkubsatuu isaa ifitti beeku ani fayyaan samuun nan qabdu namni ifitti beeku paaswoordii isaa akkamitti beeka waliigalaa miti sooshaal miidiyaa fayyadamuu isaa akkamitti beeka jechoonni ati fayyadamaa jirtu kun keessattuu gara hawaasa irratti gara ummata keenya gartee kan kutaa adda addaa kan oromummaa walitti qabnu kan lafaa fi lafee walitti qabnu kan amantii walitti qabnu kan sabaa arraan tana namni nama arrabsu of arrabse
namni haadha nama arrabsu haadha ofii arrabse sirriitti nama hubadhu. Dubartii teenya arrabsaa jirta lammaffaa. Dubartii teenya asirratti qeeqaa jirta. Daangaa amantii akka malee tarsaasaa jirta. Dhaabbadhu waliin jechuun dirqama ammaan tana. Yoo dhaabbachuun si dhibu ta'e immoo sooshaal miidiyaan kun akka sirratti cufamus taasisuu danda'a hawaasni kun beeku. Hawaasummaa ati gartee nin dheebodheef, nin rakkadheef, nin beeleef jettu kun yoo ati irraa nagee hin kennineef akka sooshaal miidiyaan fayyadamne si godhuu danda'a beeku. Namni kun hundi yoo riippoortii si godhe sirratti cufamaa beeku. Kana beekuu qabda. Kana beekuu qabda. Hawaasa akkaan si jaalatu ifitti ifin muufachiisin. Haga xiqqoo gartee namni kun xiqqoo fayyaan qabu kininaatu akkan isa godhe jennullee sadarkaa san bira amma uzrii san bira excuse san bira dabraa jirta. Daangaa akka malee tarkaanfachaa jirta. Waan namni dhugaadhaan dhukkubsataan fayyaan hin qabne hin goone godhaa jirta. Gara amantiitiin daangaa akka malee dabraa jirta. Gara hawaasummaatiin daangaa akka malee dabraa jirta. Gara namoomaatiin illee dubartii teenya xiqqeessuu keessatti haadhaa fi haadhawwan keenya ilmaan keenya xiqqeessuu keessatti wantoonni ati tsaafaa jirtu barreessaa jirtu waan sirriitii miti. Dhiisi. Kalammadaa kana gaddisiisu immoo namoota obboleessa keenya Kadiir Martuutiin rabbii sodaadhu jechuu dhiisanii free lawyer akka xabaqaa bilisaa xabaqaa naataa hajeenii ergateetti irra diddibanii inumaa isaaf dubbatan. Come on man. Dhaga'i dogoggorri namni badii balleessu gandan qabu, amantiin qabu, maatiin qabu. Namni gisee waa balleesse akka maatiittis itti dubbatan, akka gosattis itti dubbatan, akka lammiittis itti dubbatan, akka amantiittis itti dubbatan, akka namattis itti dubbatan. Haadhatee yoo taatellee abbaa kee yoo ta'ellee yoo dogoggora irra jiraatan dhaabbadhaa jaaniin sirrii miti jaaniin abbaa fedhe haa ta'u. Namni gandummaan si macheessite machii tana keessaa bahin sin jaa rabbi sodaadhuun sin jaa. Ati dogoggorri dalagamaa jiru sitti mul'atu ganaa laganaa dhalataa ganda kiyyaatii fi biyya kiyyaatu si mul'ataa jira jechuudha. You don't know rakkoon tuni rakkoo guddoo fiduu akka dandeessu achi tilmaamtee ilaalaa hin jirtu. Sammuun kee sirrii jiraaf hin jiru kanarratti madaali. Kanarratti wal madaalaa jirra moo sirriitti. Dhugaadhaansa uummanni kun uummatuma keenyaa jechuun gaafii natti haa jira jechuudha. Namni dhugaa deeggara malee namaa miti ka deeggaru. Cubbuu dura dhaabbadhaa. Dogoggora dura dhaabbadhaa. Arraan tana wanni isin galmeessaa jirtan fuula rabbii duratti itti gaafatamtan. Maaliif cubbuu duraan dhaabbanne jee rabbi tokko tokko si gaafachuu ta'a. Obboleessa keessan kan miidhamaa jiru, kan namallee miidhaa jiru, isallee miidhaa keessaa baasuu dhiistanii, miidhaa inni itti jirullee dhaabsisuu dhiistanii, inumaa miidhaa saniif akka inni itti fuufu gaaza irratti rabaa jirtan jechuudha. This is disaster. Kuni namoomaa miti. Kuni gosummaadhaallee miti. Namni yoo gosummaadhaafillee qoroqqorame, biyyummaafillee qoroqqorame, gandaafillee qoroqqorame, waan gaariidhaan waliif hawwa malee obboleessa ofii ibiddatti darbee jalaan dhaabbatu. Kanaaf ana obboleessa kiyyallee warra jabaadhu sin jau tokkollee hin dhagahin. Guyyaa qiyaamaa uummanni kun ragaa sirratti bahuu deema. Ragaa siif bahuu miti. Ragaa sirratti bahuu deema. Tana sirriitti hubadhu. Kanaaf obboleessa koo mee xiqqoo gattaa'i. Tasgabbaa'i. Namalee beekaan ni jiraas jee amani. Suuta deema deero. Qabsaawwanis ni jira namalee amani. Artistis agarree artistiin yooga akkana ta'u ta'e this is wrong. Kanaaf obboleessa koo hedduus illee achi daangaa dabruu barbaadu dhaabbadhu. Dhaabbadhu. Rabbii kee sodaadhu. Maqaa rabbiitiin si gaafadha. Maqaa Nabi Muhammad alayhi salaatu wasalaam ati akkasitti isaaf bochuu saniin Nabiyyi Muhammad alayhi salaatu wasalaam ruuxii takkittii qaalii qabdu talammada siif hin kennamne tan baastee kannituuf saniin nabiyyii ulfaataa nabiyyii kabajaa qabu ka ati jaalattu jaalallee keenyaa hundaa san alayhi salaatu wasalaam maqaa saniin si gaafadha. Dhaabbadhu dhiisi cufi sooshaal miidiyaa irraa bahi. Gaafa dhugaadhaan
na dhukkubaa yoo beete namni isa dhukkubuu beeku waan rakkoo keessa sana qundala gure ni beetaami na dhukkubaa beetaami dhaabbadhu dhiisi dhukkuba ummatatti hin kaasin sababaa keetiin arraan tana obbaliyyan lama ka wal jaalatan kaan si deeggaruun kaan si abaaruun kaan si faarsuudhaan addaan ba'uun hagam takka arraan tana nu dhibaa jira beektaa jaarsaa fi jaartiin sababaa keessatti wal dhabaa jirti maatii wal dhabaa jira hawaasni wal dhabaa jira hawaasni immoo jarana kadiir martuu walitti nuun fidu kadiir martuu addaanis nuun baasu rakkoon tatanaa olillee yoo dhuftellee jechoota keessanii fi gocha keessan keessatti rabbi sodaadha kan Harargeetis kan Arsiitis kan Wallaggaatis kan Jimmaatis arraan tana Harargeen Arsiin Harargee Wallagga Arsiin Jimmaan Wallo gara addatti baanuu qabnu maqaatu gargari malee nuti qaama tokko ummata tokko rakkoo tokko waliin qabnu biyya tokko waliin qabnu lafaaf lafee tokko waliin qabnu sirriitti hubadhu arraa namni tokko dogoggoreef waliin dogoggoruu hin qabdan namni tokko wallaaleef waliin wallaaluu hin qabdan isinis dhaabbadhaa iffaarsuu fi wal faarsuu fi wal abaaruu fi wal xiqqeessuu fi wal qabuu fi wal gaqqabu dhiisaa kanaa miti arra namni kun nama dhuunfaa tokko nama bakka gandaa fi amantii fi sabaa fi sabnoota bakka bu'ee dubbataa jiru miti akka nama tokkotti ilaala badiin isaa badiisaati warri isaaf xabaqaa taatan immoo dogoggora keessa jirtanii tasgabbaawaa isaan rabbi sodaadhu jechuu dhiistanii waan biraa keessa seenaa jirtan sirriidhaa miti kun kanaaf ulfadhaa wayyoomaa dubbii kana osoo nurraa cuftanii gaariidha namni immoo obboleessa keenya dhiyaatan bakka jirtanitti osoo telefoona irraa fuutan fayyaan isaan guddaan telefoona irratti hidhaa qaba fayyaan obboleessa keenyaa itti fufuudhaaf nagee argatuudhaaf telefoona irraa yoo inni nageen argatu gurbaan kun telefoona irraa fuudha telefoona rabbitti haa bilbilatu hawaasa isaa rakkatee isaa beelawee isaa dheebotee isa jaalatu qalbii fitti hin cabsin qalbii uummatarraan haftu caalimaa fi beekaa fi sheekaa fi hawaasa guddaa kanarraan haftu rabbii gaditti hawaasa kanaan jirta yeroo rabbii gaditti arra hawaasa namni kutaa tokko tuqe Oromoo fi Oromiyaa guutuu tuqe Itoophiyaa guutuu tuqe Afrikaa guutuu tuqe talammada warri abalu sarara diimaa abalu akkasii abalu walii jettanis dhaabbadhaa qabdi isin ka dubbii uusaa jiru isin ka fitnaa kaasaa jiru isa ummanni isin quwan qabu ummanni isin kaan sarara diimaa maal diimaa jettaniin sun gandaaf hin dhalanne saba bira dabree Afrikaa bira dabree addunyaaf bu'aa buusaa jira hayyoonni keenyaas abbootiin qabeenyaa keenyaas hundinuu gandaa fi miti ganda isin odeessanii hin beekan isaan dhageenutu hin beekan gandaa fi isin gandatti gannu deebistanii namni eega achi deeme come on namni eega gubbaa kana bee akkamitti gad bu'a gandatti dhalanne malee gandaaf hin dhalanne jechuuf if wallaaltanii namni gandatti dhalate malee gandaaf hin dhalanne ha gandaatii miti tokkoon keessan ha gandaatii miti kanaaf beekaa ganda xiqqattiif hin deebisina eega rabbi isin guddisee itti gaafatamtoota addunyaa rabbi isin taasise ani gandi kiyya natti xiqqaatee jira jettee yaaduu qabda ani ha guutuu addunyaati jettee yaaduu qabda bahi machii gandummaatii fi gosummaatii fi no sadarkaan itti yaaduu qabdu sadarkaa guddina addunyaatti itti gaafatamummaa na jira malee hoxxee ganda xiqqaa tokkoof itti gaafatamaadha jettee if xiqqeessuun qabdu gandi ati yaaddu kuni ganda guutuu addunyaatu itti abbaadha yaaduu qabdaati kana rabbiin kasi godheeti ulfin akkasii qabda ifitti beeki walii galaa miti gosti ati lakkaawattu gandi ati lakkaawattu natti xiqqaataa jechuu qabda ani ha biyya guutuuti ha addunyaa guutuuti ha Oromoo fi sabaa sablammootaati ha guutuu Afrikaati ha guutuu addunyaati sadarkaa sanii yaaduu qabda kanaan sinjaa ulfaadha galatooma obboleessa keenya rabbi haa fayyisu rabbi nu haa qajeelchu
dubartii teenya irraayis wanni ati tsaaftu wanni ati barreessaa jirtu sirriidhaan miti dhaabbadhu. Ilmaan xixiqqaati qabduutu waan kana daawwata. Har'a namni miilaan kufee mucucaate yoo cabe deebisuu danda'a miila cabe sana. Namni arrabaan kufee cabe immoo deebisuu nama dhiba. Walii galaa miti. Jechi arrabni kee kun haga ati irratti qabdu siituu itti mootii siituu itti abba. Gaafa wanni arrabni kee kun afaanii si bahee waan hamtuu jettee immoo isaatu si hoggana. Kanaaf wantooti ati barreessitu kun daran dhibee ta'e irratti rakkoo irratti uumaa jiran. Tasgabbii kee irratti rakkoo uumaa jiran. Fayyaa kee irratti rakkoo uumaa jiran. Wanni ati barreessitu kun dhufee ofiifuu dhukkuba sitti haa jira dhiisi. Hogguu ati waa jettu namaa waa sinjaa. Jechoonni namaa sun daran sammuu si sarbaa jira. Daran si miidhaa jira. Daran onnee si gubaa jira. Daran xiiqii keessa si naqee halkanii guyyaa maaliin barreessa jedhee rakkoo sitti uumaa jira. Kana naa hubadhu obboleessa koo. Ani Doktora Amit garuu immoo waa hunda waan doktorri beekuullee baadhu waan inni beeku hunda wallaalu immoo. Kana hubadhu. Dhiibbaa wanni si godhaa jiru wantoota ati barreessitu. Gisi ati barreessitu koomantiin sirra barreeffamu daran xiiqii keessa si naqaa jira. Dhiisi. Eega fayyaan qabu jette namni fayyaan qabne wal'aansa barbaaddata. Wal'aansi kee tokko immoo sooshaal miidiyaa irraa ati nagee argatu hafuura fudhatu. Namni fayyaan qabne paaswoordii akkamitti beeka? Namni fayyaan qabne wantoota namni fayyaa qabu hin yaadanne akkamii yaadattee barreessitaati. Gaafidha. Sun rabbiitu beekaa jechuudha. Kanaaf yoo dhugaadhaan na dhageessu taate yoo akka obboleessa islaamatti yoo akka nama tokko guyyaa tokko gurbaan kuni hadiisa hima jettee kana dhageessu taate arraan tanaan si kadhadha maqaa rabbiitiin. Si kadhadheen. Yoo diddee immoo hawaasni akkasi jaalatu kun guyyaa tokkotti sooshaal miidiyaa sirra cufuu danda'a. Kana beeki. Nageenya jiraadha turtii gaarii. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.